إجا حضرتك خي جالتهم وقبجمو كم من جا فيان سنجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرتك خي جالتهم ورين ملتها سوجل تركم تنو تسلم لكن في خنجة الله كمان الرابر كسم براغونجا رموت مي قلتا شيء بابا خنيا شيء مني رو يوفيتي أنا خلته يصير أنا إيش خلته يونا رخلت يبرو مطر النبايا نفيرا مي هاتوا بابا شيء كان را وان هاتوا إني رو هاتوا بوس ويجوكو ولين كائن يخانم طرف لما ولين دفون جبان نما قصة gursi sama bayi takkan nama tabacisa bayi takkan nama fudacisa wan tokko jechuudha haasoo isaa baay'ee tokko tola namatti mi'aawa kawaan nama shunne laslaasaa dhumatti namatti deema jechuudha haasoo isaa kana mee namni sirriitti akka fayyannatti tolee ni jira ajiifin viidiyoo kana maxxanse kanaafuu laayik sabiskiraab godhaa gara maatii dabalamaa jirin jaa hordoftoonni kiyya kan daawwachaa jirtan hundi keessanuu thank you so much subscribe godhaa warreen haaraa taatan laayik godhaa gara maatii dabalamaa bashannanaa jirin jaa miyaan yeroo inni haasa'u yeroo baay'ee natti bareede beeyda abbaa seenaa amantii takkaa fulloo gammas nama amantii biraa qabullee jechuun hawwii itti kakaasee gara amantii kanaa ni fida jeefi naman wallahi dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee takka na gammachiisa beeyda meenamni kiyyatti itti tolee viidiyoo isaa yeroo hundee hordofuu jiraatan santu astaa'u jiraadha YouTube like subscribe godhaa gara viidiyoo kanaatti dabarsaa dhaggeeffadhaa jirtu ayyee jirraa bobboytuu maal hiikaa qaban jirtu egaa hordoftoota kiyya kunoo haasawni isaa haasawa akkanaa kana haayilan lafa kenna isaa yeroo dheertuu isarratti dabarsanii beeyta kanaafu jechuudha an yeroo dheertuu isarratti dabarsa waan ta'eef isinis akkuma kiyyatti yoo irratti dabarsan jechuun baay'ee namni hedduun dhaggeeffachuu ooluuf ammalaa yeroo dheertuu isarratti dabarsa waan ta'eef haala na gammachiisa kanaaf jechuudha hordoftoota kiyya laayik sabiskiraab godhaa gara maatii kiyya dabalamaa isin jaa na seeraan jira dhaggeeffadhaa viidiyoon godhumatti algaa haile sillaasee sanillee si haa dhaalchisu gajaarsi jee tokkommoo warra gommaa hafuurarraa baasu santu as taa'u jira mucaan kun qalbiin qabu eegi tanallee aamin ayyee gara ayyee hordoftoota kiyya jaalatamoo haala isin gammachiisan baay'ee takka na gammachiisa baay'ee jechuun viidiyoon isaa gorsaa waan adda addaa kan of keessaa qaba yeroo akka nama gorsee koflaa qabaa nama kana jechuudha gara hawwii ajaa'ibaa akkasii oofa waan ta'eef ani jechuun dhugaa dubbachuuf baay'ee takka na gammachiisa mee itti fufaa asumaanuu dhaggeeffadhaa isin jaa algaa haile sillaasee sanillee si haa dhaalchisu gajaarsi jee tokkommoo warra gommaa hafuurarraa baasu santu as taa'u jira mucaan kun qalbiin qabu jaalatamu kalaat viidiyoon dhumatee jira love you so much kaameraa jawalan jira warreen gana YouTube jaarrat like subscribe godhaa maatii keessaa nama jaa comment godhaadha viidiyoo biraa hanga chaanatu let's go